sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Muddashan bara 2015 harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota sagalee qeerroo kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Qophii waliin ayyaanee kaayyooti. Akkuma barame duraan dursee oduutu isiniif dhiyaata. Dhiyaansuun waamicha fincila diddaa garbummaa hojii dhaabuun ilmaan Oromoo hojjetoota mootummaa EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO'n sadarkaa hojii garaagaraa irratti bobbaatanii argamtan hundaaf kan jedhu karaa jaal hariiroo dargoo isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Godina Wallaggaa aanaa Gulisoo keessatti barattooti lama bulchiinsa naannoo fi poolisaan ajjeefaman kaan madaa'an. Goolee guutuu Oromiyaa fi Yuunivarsiitii guutuu Oromiyaa keessatti gootonni qeerroon barattoonni fi uummatni diddaa isaanii haala ho'aan itti fufee kan jedhanii fi kaanis ni jiru. Guutuu oduu kanaa jaal tokkicha murteessaatu nuuf dhiyeessa. Godina Wallaggaa aanaa Gulisoo keessatti barattoonni lama bulchiinsa naannoo fi poolisaan ajjeefaman kaan madaa'an. Godina Wallaggaa Dambidolloo keessatti yeroo ammaa hiriirri fincila diddaa garbummaa itti fufee jira. Mootummaan gaaza aaraa barattootatti gadhiisaa jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessattis fincila diddaa garbummaa itti fufee. Fincila guyyaa kaleessaa godina Shaggar Walisoo keessatti ta'een barataan tokko rasaasa loltoota wayyaanii yeroo wareegamu ja'a ammoo madaa'anii hospitaala Walisoo jiraachuu fi 15 hidhamuu qeerroon gabaase. Yuunivarsiitii Walisoo damee Amboo guyyaa guutuu waraana wayyaaniin eegamaa erga oolanii halkan edaa irraa fincila diddaa garbummaa eegalan. Goototni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dirree Dawaa halkan guutuu waraanaan eegamaa buluun ganamarraa warraaqsa fincila diddaa garbummaa sirna faashistii wayyaanii EPRDF uummata Oromoo irratti duula jenosaayidii yakka waraanaa raawwachaa jiru dura dhaabbachuun mootummaan wayyaanee hoomaa waraanaa irra garagalchuu sochii gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo dura dhaabbachaa kan oolee fi mooraan Yuunivarsiitii Dirree Dawaa ugguramaa kan oolte ta'uun ibsamee jira. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dirree Dawaa tokkummaa isaanii jabeeffachuun waraana wayyaanii jala dhaabbachaa jiraachuun ibsame. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Madda Walaabus muddee tokko bara 2015 irraa eegaluun warraaqsa fincila diddaa garbummaa gaggeessanii mootummaa wayyaanii EPRDF gaaffii barattoota Oromoof deebii dhabuun humna waraana guddaa mooraa Yuunivarsiitii Madda Walaabutti ol galchuun barattoota Oromoo hedduu ukkaamsuneessa akka buuse illee kan hin beekamne waan ta'eef mooraa keessaa hanga guyyaa har'aatti waraana mooraa Yuunivarsiitii keessa qubsiisuun yakka waraana barattoota siivilii irratti raawwachaa jiraachuun ibsamee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Madda Walaabuu hanga barattoonni keenya ukkaanfaman madeeffamanii fi gara dabarfaman dhufanii fi waraanni wayyaanii mooraa gadhiisutti mooraatti hin deebinu jechuun mooraa Yuunivarsiitii gadi lakkisuun uummata magaalaa fi baadiyyaa baaleetti baqachuu ibsatan. Sirni baruu fi barsiisuu Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti dhaabbatee jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Oduu wal fakkaatuun Godina Kibba Lixaa Shaggar aanaa Tolee magaalaa Baantuutti gootonni barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baantuu mormii guddaa karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa dura dhaabbachuun mormii finiinsuun dirmannaa uummataa argachuun warraaqsi fincila diddaa garbummaa jabaatee itti fufeen barataa Oromoo Dajanee Sarbeessaa loltoota wayyaaneen ajjeefame. Namootni hedduu madeeffamuu fi ilmaan Oromoo hedduun mana hidhaatti guuramanii dararamaa jiraachuun ibsamee jira. Uummatni fi dargaggoonni itti fufinsaan fincila diddaa garbummaa kan gaggeessan ta'uu fi mootummaan uummata fixaa jiru seeratti akka nuuf dhiyaatu gaafanna jechuun mormii bakka hundaatti jabaatee hanga Oromoon bilisoomutti falma irraa duubatti hin deebinu jechuun labsatan. Gootonni dargaggoonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa guyyaa kaleessaa guyyaa guutuu waraana magaalaa Naqqamtee keessa qubsiifamee jiruun eegamaa kan oolan galgala kana halkan keessaa sa'a 2:00 irratti mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaadannoo dhageessisuun mormii guddaa karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa dura dhaabbachuu dhaadannoo sagalee guddaan dhageessisuun warraaqsa fincila diddaa garbummaa itti fufsiisan. Dhaadannoo mootummaan duula duguuginsa sanyii nurratti raawwachaa jiru seeratti nuuf dhiyaachuu qaba jechuun sagalee mormii guddaan kan jala dhaabbatanii fi falmatan ta'uu beeksisuun warraaqsa finiinsan.
Kana malees magaalaa Naqamtee keessatti warraaqsi fincila diddaa garbummaa kan jabaatee jiru yeroo ta'u manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Naqamtee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Biiftuu Naqamtee fi barattoonni kolleejjii Rift Valley fi kolleejjii teeknikaas guyyaa kaleessaa irraa eegaluun warraaqsa fincila diddaa garbummaa jabeessuun mootummaa wayyaanee sardaa jiraachuun hubatameera. Warraaqsi fincila diddaa garbummaas magaalaa Naqamtee fi yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti haalaan jabaachaa jiraachuun gabaafamee jira. Oduu wal fakkaatuun godina lixaa Shaggar aanaa wal maraa magaalaa Hoolotaatti gootonni qeerroon barattoonni Oromoo mana barumsaa Burqaa Harbuu sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa galgala kana warraaqsa fincila diddaa garbummaa qabsiisuun sagalee dhaadannoo mormii mootummaa abbaa irree karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa dhiyeeffachuun fincila kaachisan. Poolisoota wayyaanee fi humna kora bittinneessaa wayyaanee magaalaa Hoolotaa keessa qubsiifamaniin reebaman. Oduu biraan halkan edaa fincilli diddaa garbummaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti qabate irratti mootummaan barattoota Oromoo hedduu reebuu fi doormii galee qabeenya isaanii guutuu saamuun bittinsuu fi sakatta'uun mancaasaa ture. Irra guddaa isaanii reebichaa yeroo mooraa keessa wal qabaa turanitti barattoota Oromoo ta'an 100 ol ammoo mana hidhaatti guuree jira. Kanneen keessaa barataa Gattuu Abdiisaa elektirikaal injineringii waggaa arfaffaa, barataa Badhaasaa Tufaa mekaanikaal injineringii waggaa arfaffaa, barataa Yeroo Kumsaa elektirikaal waggaa arfaffaa kanneen jedhan keessatti yeroo argaman galmee namootaa hanga ammaatti hidhamanii yeroo gabaabaatti qeerroon ni gabaasa. Dhumarratti godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaatti poolisii fi bulchiinsi naannichaa dura bu'aa OPDO ta'uun rasaasaan barattoota lama ajjeesanii kaan madeessanii hospitaala ciisaa jiru. Gara jabinaan lukkeelee wayyaanee gochaa baay'ee suukkanneessaa kanneen magaalaa Calliyaa keessatti raawwatanii jiran boris uummata keessa dhokatanii jiraachuuf jecha barattoota kanneen doorsisanii mooraa mana adabaa Calliyaatti waamuudhaan karaa foddaa mana hidhichaa ijoollee kanneen lubbuu isaanii balleessanii gataniiru. Uummatnis gochaa kana balaaleffachuuf ammallee hin callifne. Guutuu Abarraa Dheeressaa barataa kutaa 12ffaa kan ta'e namni ajjeese poolisiin Oromiyaa Malkaamuu aanaa Gullisoo kan jiraatu rasaasa lama itti dhukaasee ajjeese. Karrasaa Caalaa barataa kutaa 9ffaa kan isa ajjeese bulchiinsa magaalaa Calliyaa Tasfaa Likkiisaa nama jedhamudha. Akkasumas Lalisaa Bantii rasaasaan rukutamuun hospitaala Ayiraa ciisaa kan jiru harki isaa hojiin ala ta'ee jira yookiin akka muramuuf dooktarri gabaasee jira. Oduun keenya irraa kanuma qophiilee sagalee qeerroo afaan waliin turtii gaarii. Akkana dubbiin Museetu ganda Fara'oon dhaqe jirraadhaan ulee harka isaanii lachuu bofatti geeddaran. Inni Fara'oon raajii hojii harka seexanaa yoo jedhan inni Musee immoo raajii hojii harka Waaqayyooti jedhanii odeessan. Kasuma riferendamii bara nu gaafanne hojii raajii harka seexanaa jedhan bara ofii isaaniitti gaafatan immoo raajii hojii harka Waaqayyooti jedhanii nutti himuuf yaalan. Inni Musee raajii kan Fara'oon seexanaa jedhanii haasaan odeessaan jiran. Keenyas dubbinsanii akkasii barana waan Finfinnee kaasnaa dhugaasa. Keenyas dubbinsanii akkasii barana waan biyya koo
badeet badiin keenya tola sabna kam ta'eetoo kun hojiirra oola tokkummaa Oromoo isin waa hin barre daangaa Oromiyaa nu dhiigaan sararree tolli keenya badeet badiin keenya tola sabna kam ta'eetoo kun hojiirra oola tokkummaa Oromoo isin waa hin barre daangaa Oromiyaa nu dhiigaan sararree waamicha fincila diddaa gabrummaa hojii dhaabuun ilmaan Oromoo hojjettoota mootummaa EPRDF, TPLF, OPDO'n sadarkaa hojii garaagaraa irratti bobbaatanii argamtan hundaaf mootummaa wayyaanee EPRDF, TPLF, OPDO jedhamuun duula duguuginsa sanyii yookaan genocide kallattiidhaan uummata Oromoo irratti labsateen uummata Oromoo karaa nagaa gaaffii diddaa karoora maaster pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti raggaasifame inni mormina hin fudhannu jedhuu fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mirga dimokiraasii fi namummaa gaafachuun mirga isaanii kabajsiisuu qofaaf hiriiran yakka tokko illee hin qaban. Akeekni caffeen Oromiyaa karoora maaster pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa qe'ee keenya irraa nu buqqisu afaan Oromoo fi aadaa dimokiraasii Oromoo sirna gadaa keenya inni mancaasa teessuma maappii Oromiyaa cicciruun Oromiyaa ni balleessa dinagdee fi egeree siyaasaa fi tokkummaa uummata Oromoo ni mancaasu ta'uu waan hubanneef fincila diddaa gabrummaa dura dhaabbachuun mirga keenya kabajsiisuuf kaane. Rakkoo ulfaataa Oromiyaa mudachaa jiruu fi sagalee mormii dhageessisaa otoo jirru mootummaan isin humnaa fi ogummaa keessanii fi qabeenyaa keessaniin wajjin hojjettan gaaffii karaa nagaa gaafachaa jirruuf duula nurratti labsuun uummata Oromoo addatti immoo barattoota Oromoo qalamaa fi barruulee malee homaa harkaa hin qabne irratti waraana bobbaasuun guyyaa saafaa dhukaasee rasaasaan ajjeesaa jiraachuun yakki waraanaa uummata Oromoo uummata siviilii irratti raawwatee jira. Abbaan irree EPRDF duula duguuginsa sanyii yookaan genocide uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru ifatti mul'atee jira. Yakka ulfaataa uummata keenya irratti fudhatamaa jiruun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu hidhaatti darbatamanii kanneen dhibbootaan lakkaa'aman madeeffamuun kanneen lubbuu wareegamanii fi haala yaaddessaa keessa jiran hedduu ta'uun ifaadha. Yakka ulfaataa addunyaa kanarratti rifaasaa fi yaaddessaa ta'e otuu uummata keessan irra qaqqabaa jiru callistanii mana hojii mootummaa wayyaanee EPRDF, TPLF, OPDO keessa taa'uu fi wayyaanee EPRDF, TPLF, OPDO waliin hojjechuun hirmii hubachuun barri kun bara xumura mootummaa abbaa irree wayyaanee akka ta'uuf hojii mootummaa wayyaanee dhaabuun uummata Oromoo fi qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo cinaa dhaabbachuun wayyaanee si tuffachuun lammii kee duguugaa jiru waliin dhaabbachuun waltaanee mirga uummata keenyaa kabajsiisuuf haa falmannu jechuun waamicha isiniif dabarsine. Tokko hojjettoonni mootummaa EPRDF, TPLF, OPDO'n akka ilma namaatti illee si ilaaluu dhabdee otoo ati jirtuu tuffii barsiisota Oromoo, hojjettoota qonnaa Oromoo, ogeessota fayyaa Oromoo, poolisoota Oromoo, injineroota Oromoo, humna waraanaa ilmaan Oromoo fi ilmaan Oromoo aangawoota OPDO fi sirna EPRDF keessatti argamtanii fi waliin hojjettanii tuffii keessanii fi jibbinsa uummata Oromoof qabu irraa guyyaa saafaa ilmaan Oromoo barattoota barruulee fi peennaa qofa qabachuun kabajamuu mirga Oromoof gaafatan dhukaasee ajjeesaa hidhaatti guuraa fi madeessaa kan jiru ta'uu hubachuun mana hojii mootummaa wayyaanee cufuun akka hojii dhaabdan gadi jabeessuun waamicha goona. Lama yaa hojjettoota ilmaan Oromoo hamma yoomitti mooraa diinaa keessaa fi ala dhaabbachuun uummata kee tuffachiiftaa barri ni darba maqaan hin darbu bakka jirtan hundaa dogoggora seenaa jalaa of baasuun harka wal qabachuun fincila diddaa gabrummaa qeerroon dargaggoonni Oromoo gaggeessaa jiranitti dirmachuun warraaqsa fincila diddaa gabrummaa keessatti qooda keessan akka baattan gadi jabeessuun waamicha goona. Sadii yaa hojjettoota mootummaa EPRDF ilmaan Oromoo mootummaa wayyaanee hojjetaa cimaa mana isaa keessatti si godhatee sirratti ajajaa ta'ee
otoo ati ilaaltu ilmaan Oromoo duguugaa jiru kun otoo ati mana hojii mootummaa wayyaanee guutummaatti dhaabde torbee tokko keessatti akka kufuu danda'uu fi rakkoo guddaa keessa galuu danda'u beekii. Fincila diddaa gabrummaa hojii dhaabuu bakka jirtan hundaa walitti labsuun hojii dhaabuun uummata Oromoo wareegama qaalii kanfalee mirga isaaf falmachaa jiru cinaa akka dhaabbattan waamicha lammii fi Oromummaa isiniif goone. 4. Ilmaan Oromoo sirna mootummaa nama nyaataa wayyaanee EPRDF TPLF OPDO keessatti qawwee hidhachuun poolisii taatan raayyaa ittisa biyyaa taatan poolisii federaalaa keessatti argamtani meeshaa waraanaa isin harka jiru akka hin hiikkannee fi bakkuma jirtanitti gumaa uummata keessanii akka baaftaniif sochii bilisummaa uummata keessaniif akka gumaachitan gadi jabeessuun dhaammanna. 5. Duulli fincila diddaa gabrummaa hojii dhaabuun warraaqsa uummata keessan bira dhaabbachuun kun ogeessota fayyaa dooktaroota Oromoo ogummaa fayyaa uummataa eeganii fi tajaajila wal'aansaa kennan kan hin ilaallanne ta'uu dhaamsa dabarsuun nuti qeerroon dargaggootni barattoonni Oromoo waamicha lammii isiniif dabarsuun fincila diddaa gabrummaa hanga mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamuttii fi karoorri maaster pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa guutummaatti hin haqamnetti wareegama kamuu baasuun qabsoo kan itti fufnee jirru daran kan jabeessinu ta'uu hubachiisuun waamicha lammii isiniif goonee jirra. Injifannoo uummata Oromoof qabsoon itti fufa gabroomsaan ni kufa. Qeerroo bilisummaa Oromoo. Jaftu lama Finfinnee bitu faan akkamii gurgurama didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini eenyu baashiiti gurbaa kanneen nati nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama gaaddisa tumaa seeraa feera jaffeetu lama Yigumaan si tiksina nutis kaane tokkummaan kanaafi gurbaa barataa mooyyaadhaa eegame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura Dadamma kilaki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte alagaani. Dadamma kilaki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte alagaani. Oromiyaa biyya koo meeqa siif itimame dhiigaan si tiksu jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna Finfinnee kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara diinni si murgitu guddataa araddoo maaf diinaan dhuunfatama. Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata sirratti fannifame bara waaree golollee keenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyoon gurgurame. Maaster pilaanii jedhanii sanyii si dhuguuguuf malaanii Oromummaa keenya waan tokko taane diinaan fannina ol kaane. Maaster pilaanii jedhanii sanyii si dhuguuguuf malaanii Oromummaa keenya waan
ololtuuf gantuuf gurra sabaasi hundusuma eega maatti beekti gadheen lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru akkas naa jedhe maatti beekti gadheen lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru rajjedhu qalbiina kee baraannaa fi bee jaarraa tokkon caalu jabaadhu yaa waboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkeessiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala jabaadhu moota ajjeesii sooratu bineensa daggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa absoo diddaa gabrummaatti dhufa injifannoon dhiigaan ni dhufa fuulee jaallan dhiigaan tattaraaraan galmaan ni geenya minilikii gabroo qatamne jedhanii wayyaanee diriidhaan maqsite biyya keenya hin saamsifnu faayira Itoophiyaa afaan qawwee sirii ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa walabaan ni ijaarra gaachanni saba Oromoo wamoonaa jiraattu hanga Oromiyaa fi bilisoomnutti qalma hin lakkifnu beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu gumaa barataa Oromoo ni baasna alaabaa keenyaan dura Oromiyaa Finfinneerra ni mirmirsiifna injifannoon uummata Oromoo. Aman dide laptis bari uge selami lammi dame laki gadam bilisuma dawa bomba sona garmo ayu fega kamna kan sabab ya du dor simna laganta ajje sirra jedhu dina ke sakka kumambatu jalan kufani singa duguma sani lola murasani utadani jibradani samidani jabe patu kilashi ke simpuwe bakasani jabe patu kilashi ke simpuwe bakasani jabe patu kilashi ke simpuwe bakasani Egaan qophiin keenya waliigalaa kan guyyaa har'aa kanumaan goolabne waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa wal fakkaatuun hanga wal arginutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.